afaan arabii asirraan biyya biraa deemtaaree nusi finna rakkoon qabu malee imaaraati warra afaan beeku malee Sumaaleen maal godha? Amma Sumaalee keessa hin jira agartu. Ka Sumaalee irratti malee asitti homaan godhu bareeddu koo. Beekii gara Itoophiyaatti deebi'ee sirraatan seeraa qabeessan dhufuu hin danda'adha malee. Lubbu achirraayyuu dhufuu dandeetta. Walaakin immoo laazimatti afaan beekuu qabda. Yaani imaaraatii keessa dalaguu barbaadde. Achirraan dhufuudhaaf sila Finfinnee gahee tanan baafachuu qabaami. Afaan arabii yoo hin dandeenye imaaraatii si fiduu hin dandeenyu. Maaliif dalagaan ni ulfaata waan ta'eef yaani dalagaa seenuu hin dandeettu yoo dhufte ijoolleen afaan hin beekne asirraa yoo gara biyya biraa deemte malee. Sii galee? Amma gara biyya biraa ganufaa gisee deeman wayi. Baareen hin Beeruuti Joordaanii. Faa deemte yoo afaan hin beekin jechuudha. Amma gisee afaan beekne garas afaan maal dubbatu? Achitti illee aadis barsiifatu warra achi. Kama afaan beekuu qabdee asitti. Barsiifatan akkuma imaaraatiin duraan nama barsiifattu san achitti si barsiifatan. Joordaanii, Beeruutii fi Baareen ammallee immoo Iraaqi. Waalaikum salaam warahmatullahi. Yoo laataa jette si hojjenna rakkoon. Fiizaa si hojjenna. Malee imaaraatiin nama afaan beeku malee warra afaan hin beekne fudhataa hin jiru. Garuma nu barsiisan kana nu wayyaanisiif illee jechuudha achuma hin deemna bakka nu hojjettanii. Amma kanamaan booda immoo yoo fedhii kee taate si deebisuu dandeenya. Sitti tole immoo achuma dalagachuu dandeetta yaani. Sun fedhii keeti. Aye WhatsApp. Ishi bakka na dalagdan rakkoon qabachuma deemu gaafa bardu. Koodii itti naqadhu WhatsApp nu dubbisi. Hayye. Dammo akkasuma warri kaansileeshinii qabdanii biyya biraati irraa biyya kana seenuu dandeettan warri afaan beektan jechuun biyyarraa dhufuu dandeettan ka dhufuu barbaadde lakkoofsa farfaadhi irraa fudhadhaa nu dubbisa guyyaa muraasa keessatti isiniif viizaa hojjechuu dandeenya. Warra dhiiraa guyyaa 15 keessatti viizaan dhumataa fi warra shamarranii immoo guyyaa 10 keessatti viizaan dhumataa. Dubaay irraa Suudii hin ergame. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan? Nagaa akkam jirta? Alhamdulillah. Ani gaafii lama qaba tokkoffaa matama kiyya ka lammaffaa immoo nama afaan beeku nama biyyarraa dhufuu barbaadu. Hayyee. Ani erga kafila jalaa badde waggaa hedduu lakkoofsisee jira ofii garuu paaspoortiin qabu ima dalagadhaa jalliseetuma. Lakkoofsa paaspoortiin qaba akkamiin baafachuu danda'a paaspoortii? Halo. Lakkoofsa paaspoortiin qabdaa? Ni qabaa'e. Salaam. Nagaa akkam deebisu? Testosterone can increase the body's metabolism rate, basically Oh, isi deebisa. increase body testosterone. Ayyee maal jettee obse? High testosterone. Lakkoofsa paaspoortiin qaba garuu kooppiin qabu. Paaspoortii baafachuu barbaada. Okay, kuno ila tokkummaan azalaan na dubbise hin jira tokkummaa dubbise kuno paaspoortii baafatoo barbaada. Follow godhe. Okay, follow godhee jira. Isa gaafiin kiyya kalammataa mootu iyyuu ijoollee afaan beektu nama imaaratiin dhufuu barbaadu biyyarraa gargaarsa godhuufii dandeettanii? Shamarrani. Dhiira moo shamarrani? Shamarran. Ijoollee afaan Gargaarsa godhuufii dandeenya. Biiroo achi jira waan ta'eef rakkoon qabu. Paaspoortii isii nu ergi. Okay. Follow isin tolchee jira bakka keessaan isin dubbisaa. Kuno lakkoofsa sirraa fudhadhu nu dubbise rakkoon qabu. Guyyaa muraasatti finna. Ayyee galatoomaa ishee. Ayyee bakka na dubbisatti. Simbo siifan dubbadhu. Siifan ooro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi mute godhate Holland. Ayyee.
Ana amma siistari kiyyatu Beeruuti jiraayyuu. Eeshi. Deemte waggaa tokko fixxee baay'ee ittiin tolle mana ittiin tolle jirti baay'ee tokko miidhamaa jirti galuu nan danda'a waggaa tokkooni naan jette. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee. Galuu ni dandeessi waggaa tokkoon booda wayin immoo biyyaan qayyara'a wayin immoo nan galaa naan jetti. Nagalchaa jetteeni akka wanni as dhufuu dandeetti rakkoon qabu. Achirraan dhayite biyya san immoo asirraan dhayite. Biyyumarraa hadde addisi. Haala amma as dhufuu dandeetti biyya kana hin gala jetteeni rakkoon qabu haala sirreessina. Yoo didanoo jarre tole jedhuu fi nan Yoo gala. galchan egaa afaan beekte asillee dhufuu dandeetti kagaltee rakkoon qabu. Dubaay jira. Ishiin nagalcha jettee osoo bakka diddeenuma galchummoo si Galchanii maal? Hin galchanee qaama dhiqama galchanii maal godhan? Waan biyya saniin beeku ani garuu galchuu danda'a. biiroo yeroo afur deemtee kaniin adeemsa. Hin dawwalinaa booda dawwala. Yeroo sadii yeroo afuran deemee naqaxqaxanii na deebisuu nagalchuuf didanii naan jette. Kanaaf galu malee yoo jettee hin qabdani. Dirqama kee waggaa jedhaniini silaa osoo galtee beektaanis akka na bakkeen ana jiru uftuu barbaadayyuu. Akkasaa goota. Hisso jechuu asii hiisisna jedhaniini sodaachaa jirti naa gaafuu naan jettan. Wallahi jechuun kan bu'aan biyya kanaa malee waan biyya san illee wanni beeku hin jiru garuu eega waggaa tokko warra ol tarte fakkeenya biyya kanarra ji'a ja'a ol tarte nagalchaa yoo itti yookiin galchanii yookiin immoo biiroo sanitti deebisan kanuma lamaanii biyya kana garuu waan biyya sanii hin beeku. Ishi bakka yoo akka carraa galteellee bakka. Naan fiduu danda'a yoo galte rakkoo hin qabu. Gara bahariin illee fiduu dandeessa miti. Ishi. Ayyee kan itti aanu dubbatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu? Nagaa. Ayadhaanii fi gara sergitu? No, akkasii miti. Haalli namni tokko kaachii dalagataa jiru hin jiru namni bira. Namni tokko Garuu haa. dallee jira namni nagaallee jira walumaa keessa jira waan ta'eef akkasii. Sun dhugaadha. Sun dhugaadha. Garuu Beeruutiin suni bulguudha. Joordaanis bulguudha. Baareeniin garuu gaarii taatee hin beeku'an. Ibsarri. Ayyee akkasii ati yaada keetti fufi. Hayyee yaada kiyya ijoollee afaan beektu daftee dhufti as. Guyyaa 15 kan geenne rakkoo qabu. Ijoolleen dhiiraa hojii argatti obboleessa kiyya fiduufi. Ijoolleen dhiiraa hojii argatte hojiin asii hojii humnaati waan ta'eef yoo hojjette rakkoo qabu. Keessa na dubbisii walitti himnee waan jiru dhugaa jiru. Fakkeenyaaf obboleessa kiyya osoo hin fidee jedhe hojii naa galchita amma namoonni baay'een ijoollee dhiiraan fiduu. Hojiin dhiiraa kun rakkisaadha. Hojii na galchee rakkoo qabu. Hayyee keessaan se dubbisame inshaalla. Ofii garuu dhiifama walii asuma irratti Beeruutiin sunii fi Joordaan bulguudha ijoollee garas hin ergina dhiifama garuu. Fakkeenyaaf Beeruutiin ani yoo arge ijoollee achi deeman fakkeenyaaf nama irraan ergu jira waan ta'eef kasanii aanatti gadi gaafatamu. Kan biraa hin beeku. Ayyee laala atuma jedha karabbii alaafis inshaalla. Akkasa yoo baay'inaan immoo baareen hin deeman. Biyya sanooyya suni bulguudha biyyi Beeruutii fi Joordaan bulguu adii nama nyaattu dhugaa rabbi. Ayyee akkasii bakka jiranitti hundaafuu rabbiin alaabbisu waan. Tole galatoomaa jabaadha inshaalla keeriidha. Ayyee ogeessanii mimi itti fufu. Okay, obboleessa namni ijoolleen dhiiraa Dubaay dhufuu hin dandeetti? Hin dandeetti. Meeqaan fiddan? Qarshii keessaan dubbatamu?
WhatsApp na dubbisi. Okay, kasi gaafadhulle paaspoortiin hoggaa lama qaba ganaa hoggaa lamaa fi maybe hoggaa lamaaf jaajaa qaba. Na bira hin jiru yaanne akkumaan badeeti jechuudha. Namni araba qaasee irraa namaa fuudhuun jira isin bira. Baasapoortiin araba bira jira. Eewa. Ati araba bira badde biraa si fuudhani. Araba bira badde biraa jechuun waraqaa waggaa meeqa biraa badde biraa badde eegale. Hoggaa tokko duraan paaspoortii hin qaba moofaa duraa jechuudha. An dura Beeruutiin hoggaa afurii fi jaha dalagee ture. Deebee biyyatti galee paaspoortichi kiyyaarraa dhumate jennaan paaspoortii asaaddasee egaa dhufeen booda hoggaa tokkoof ji'a afurii dalagee deebee itti dhiisee biraa deeme jechuudha. Garuu immoo kooppii onlaayinii maan baasee hin qaba kooppii jechuudha. Kanas baasapoora orjinaala maalti barbaachisa eega kooppii isaa qabatte rakkoon qabu. Baasapoora baafatte harkarraa qabdaa? Yaanne kooppii mali xaqamaan maal barbaachisaa kooppiin paaspoortii qaama lachiisuu barbaadeeti. Eega sun irraa dhume baasapoortii sana eega harkaa qabaatte qaama addisiin si harka jiraami? No, never. Kooppiin harka jira addisiin. Ayiwaa. Waggaa lama eega irraa qabaatte ganaadha waggaa tokko gadi yoo ta'e kaaroo. Ennaa jechuun kaa eega itti dubbatane rakkoodha kaa yookiin kaansileeshinii irraa sii fuudhu. Paaspoortii.